Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhamuun kan abbaan alangaa himatee fi manni murtii balleessaa itti mure Xilahuun yaamee murtii du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafate. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachi yakkaa farra shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa himatamtoota sadeen murtee balleessummaa adoolessa 5/2021 itti mure ilaalchisee yaadni adabbii akka dhiyaatuuf har'a adoolessa 15/2021 beellama qabateeti ture. Bal'inni isaa kunooti. Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhamuun kan abbaan alangaa himatee fi manni murtii balleessaa itti mure Xilahuun yaamee murtii du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafate. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi yakkaa farra shororkaa fi dhimmoota heeraa lammaffaa himatamtoota sadeen murtee balleessummaa adoolessa 5/2021 itti mure ilaalchisee yaadni adabbii akka dhiyaatuuf har'a adoolessa 15/2021 beellamni qabameefii ture. Dhaddacha har'aa irratti himatamtoonni sadanuu jechuun Xilahuun yaamii kabbadaa gammachuuf Abdii Alamaayyoo dhiyaataniitii jiru. Oolmaa dhaddacha har'aatiin abbaan alangaa yaada adabbii barreeffamaan kan dhiyeeffate yoo ta'u, abukaattoon ittisa himatamtootaa ammoo akkaataa seera adabaa yakkaa bara 1996 ba'e keeyyata 82 muraa tokko aatiin adabbiin akka salphatuuf barreeffamaan gaafatee jira. Keewwanni 82 muraa tokko aan yakkamaan tokko yakkicha osoo itti yaadin yoo raawwatee fi kanaan dura amala gaarii yoo qabaate adabbiin ni salphataaf jedha. Abbaan alangaa yaadni adabbii salphisuu kun himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoof yoo ta'e malee himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaa jechuun Xilahuun yaamii fi kabbadaa gammachuuf akka hin qabamne mana murtii gaafatee jira. Abbaan alangaa yaada adabbii salphisuu mormuun Xilahuun yaamii nama amala gaarii qabu miti bara 2012 keessa galmeewwan lamaa kan saamicha shiboo fi baajaajitiin himatamee ture jechuun kaase. Kana malees kan jedhe abbaan alangaa Xilahuun yaamii meeshaa waraanaa qabatee mana bashannanaa seenee ture jechuun dubbate. Artist Haacaaluu Hundeessaas itti yaadee ajjeese waan ta'eef adabbiin salphifamuu fi hin qabu jechuun du'aan akka adabamu gaafate. Abukaattoon ittisaa yaada abbaa alangaa mormuun galmeewwan lamaan abbaan alangaa kaasan kan murteen irratti hin kennamin waan ta'eef mirga himatamaa kan sarbuudha jechuun kufaa akka ta'u gaafate. Haaluma wal fakkaatuun kabbadaa gammachuu meeshaa waraanaa seeraan ala bituun Xilahuun yaamiitiif ergisee ajjechaan Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti akka raawwatamu taasisee jira. Dabalataan qaamolee seeraa jalaa osoo miliquuf yaaluu iddoo ada'aa dirree jedhamutti to'annaa jala ooluu isaa himuun adabbiin akka hin salphanneef gaafate abbaan alangaa. Abukaattoon ittisaa kabbadaa gammachuu ilaalchisee iddoo riikoordariin irratti hin dhiyaannetti amalli isaa gaarii miti jechuun sirrii akka hin taane ibsuun adabbiin akka salphatuuf gaafate. Manni murtii yaada garee lamaanii qoratee murtee kennuuf adoolessa 20/2013 beellama biraa qabatee jira. Xilahuun yaamii yakkicha akka hin raawwatanii fi poolisiin dirqiin ajjeese jedhi akka jechisiisan mana murtiif himuun isaanii yaadatama.